It's equally valid. Filannoo. Yooyyaa harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan turtanii tamsaasa raadiyoo keessanii nu hordofaa jirtan kun qophii filannoo sirbaa filannoo sirbaa keenya guyyaa har'aatiin sila dabaree isaanii argatan kanneen armaan gaditti isin dhageessifnu isiniif qabannee dhiyaanneerra. I love you forever. Esa jirta Marree isinis sirboota kana jaalallee keessaniif, gara keessaniif, maatii keessaniif akkasumas hiriyoota keessaniif affeera hanga xumura sagantaa keenyaatti akka waliin turru abdii. Hello dhaggeeffataan keenya toorarra jirtan. Hello dhaggeeffataa keenya. Hello qopheessitoota qophii filannoo sirbaa akkam ooltani. Ani maqaan kiyya Umar Aliyyiin jedhama. Godina Harargee Kaabaa aanaa Qasaa Coqorsaarraan bilbila. Kanani sirba Zarihuu Wadaajoo si jibbee jedhu kana kanin filachuuf barbaadu. Jalqaba irratti kabajamoo muummicha ministeeraa keenya obbo Abiyyi Ahimadiif, lammaffaa irratti poolisii humna addaa liyyuu Hayileenyaatiif, sadaffaa irratti milishoota ganda keenyaa hundumaaf sirba kana na affeera. Hello, eenyu jedhu eessarraa bilbiltan eenyuuf sirba kana filachuu barbaaddan? Hello, maqaan koo Umneechaa Lammeechaa Urgeechaati. Dhaggeeffataa keessan yeroo maraa godina addaa naannoo Funyaanii magaalaa Dabbasoo Duddaarraan bilbila. Kanan sirba seenii kaamana koo si baneera jedhu kana affeeruu barbaadu. Tokkoffaa irratti intala warra mana nutti kireessaniitiif, lammaffaa irratti hojjettuu isaaniitiif, sadaffaa irratti haadha manaa isaaniitiif, arfaffaa irratti intala ishii ollaa kiyya mana kireeffattee galtuuf sirba kana na qabsiisaa. Seenika mana keessi baneera seenika. Eenyu jedhu eessarraa bilbiltan eenyuuf sirba kana filachuu barbaaddan? Maqaan koo yeroodhaaf turu bakkuma jirurraa sirba goota keenya artisti Hacaaluu Hundeessaa eessa jirta jedhu kana kan inni filachuu barbaadu. Tokkoffaa irratti Jaalmarroodhaaf, lammaffaa irratti Jaalsanyiidhaaf, sadaffaa irratti Jaalmoyiidhaaf, arfaffaa irratti jaalleewwan qabsoo bilisummaa Oromoo kanneen kallattii adda addaatti Oromiyaa keessaa, bosona Oromiyaa keessaa falmaa geggeessaa jiran hundumaaf na qaqqabsiisaa jechuun barbaada. Esa jirta maaloo kootu na wal'aanta. Esa jirta maaloo kootu na wal'aanta. Hello, eenyu jedhu eessarraa bilbiltan eenyuuf sirba kana filachuu barbaaddan? Maqaan koo Mahammad Zeen Abbaa Giddii Abbaa Nuuraan jedhama. Godina Jimmaa aanaa Saxxammaa ganda Jaarsoo Bolosoo irraan bilbila. Kanan sirba filachuu barbaadu sirba Fayyisaa Furii kan afaan Ingiliffaatiin sirbame Alaayyuu Forever jedhu kana kan inni filachuu barbaadu. Tokkoffaa irratti biyya Ameerikaatti kan argamtu jaalallee koo intala Joo'ee Baay'ideen yookaan maqaasaa Jootee Badhaasaa jedhamu intala isaatiif. Lammaffaa irratti isinuma qopheessitoota qophii filannoo sirbaatiif. Sadaffaa irratti haadha manaa koo kan amma na bira jirtu kan na biratti argamtu maqaan ishee
xa tuqaa a tuqaa ja tuqaa ja tuqaa i tuqaa ta tuqaa uutiif xajjituudhaaf itaansuudhaan jaalallee koo kanan akka lubbuu kootti jaalladhu saa tuqaa tuqaa naa tuqaa aatiif akkasumas uummata Oromoo hundumaatiif sirba kana naa qaqqabsiisaa. Tuttiidhaan irraanfatte barree ana bar I love you forever jaalalaas kanaan duran barree bareeddus kakka kee nagarree kanaafan si jaalate barree ana bar I love you forever ana bar I love you forever. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin filannoo sirbaa torban kanaaf qabannee dhiyaannee kanuma hanga ammaatti ture. Torbee qophii filannoo sirbaa kan biroon hanga wal agaruutti nagaan tura.